fuuna jira jirtu hordoftoota keenya kam nagaa keessa inni fagootti galan rabbi haa ga'u. Har'ammoo kan callee haaraa qabadhee isinii dhufee callee kana kan harkatti hidhannu kan gurratti godhannuu fi kan mormaa akkamitti akka irraa hojjetannu waliin hojjenna jechuudha. Nafaana taasisiniin jedha. Yuutuubii kiyya saskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa na waliin ta'a. Walumaayyaa hojjennu. Kun egaa dura hojjedhe kuni bifa kanaan hojjetama. Isa kana harka irratti hidhanna jechuudha. Haala kanaan harka keenya irratti hidhanna. Garuu hin xumurre cuftuu isaatti hin goone jechuudha. Salphaa kan hojjedhe malee. Eegasii kan isa kana akkuma argitan kana kan hojjetanidha. Isa kana fayyadamna. Sibiila fayyadamna jechuudha. Sibiila kana. Ifama sagaleen kiyya garuu qufaan qabe. Isa kana fayyadamna jechuudha. Dursa sibiila kana bannee asirratti kaa'amsa sibiila jechuudha. Asirratti kaa'amne bifuma kana lama kaa'uu qabna. Asirratti keenyammas deebisnee cufuudha. Sibiilatti kana cufna. Eegasii callee kana asirratti keenyu bifa kanaan jechuudha. Eegasii sibiila kana asirra keenyu. Sibiilli kun xiqqaadha garuu yoo guddaa irra ta'e bareeda ture. Maal goona hin cufna. Bifa kanaan cufna jechuudha. Bifa kanaan cufne. Deebisnee isuma kana daballa. Garamitti jechuudha. Osoo hin cufin dura isa kana asirra kaa'uun deebisnee cufuudha. Isa kana tokko hin deebisnee kana fayyadamaa asirratti jechuudha. Argitan kana kan xumura irra geenyeerra shashanii gara naannoo deebisnee gidduu keessa as bira jechuudha. Tokko kana
Guddaadha. Tokkotti dabaluu qabna asitti. Eeggasi kanaafuu tokkotti dabaluu gara manas jechuudha akka hin cufamuuf. Disii amma akkatti kana qopheeffadhee jira. Amma goonaan deebisnee kan seeraan cufne. Waan akkatti seeraan cufne. Kanan bana. Kanafne asirratti kan jira jechuudha. Haala kana deebisee cufa. Kanan bana. Tokkichuma kanarratti darbaa jechuudhaan gara lachiitu garasiis. Calleen kun hundi isaa wal qixa. Bifa kanaan argitan kana kan durii qopheeffadheera. Isa kana immoo garaan deebisee diree kanarratti cuftuu jechuudha. Isa kana cuftuu isa kana sirriin keewwata. Diree kana asirratti jira. Eegasii deebisee cufa jechuudha. Eegasii isa kanan banaa jechuudha tokkicha as biraa kanaan. Isa kana banee diree asirratti jira jechuudha. Diree kana gabaabsitanii hidhachuu dandeechuu, dheeressitanii hidhachuu dandeechuu, kanaafuu bareedaadha. Isa kana cuftuu bicha asirratti daballaa jechuudha. Isa kana qofa asirratti daballaa cuftuun waan as jiruuf. Kana qofa asirratti daballaa. Cuftuun qaba waan ta'eef. Eegasii kana immoo hin banna. Isa kana eegan banneen booda asirratti dirra jechuudha. Kana deebisnee cufna. Akkuma argitan kana diizaayiniin isaa baay'ee bareeda. Kuni kan mormaati jechuudha. Kan gurraatirree kan harkaatirree immoo deebisee isin hojjedha. Haala kanaan kan mormaa kutaa tokkoffaa xumurra jechuudha. Baay'ee bareeda. Hidhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Nagaan naa bulaa.
haala kanaan xumurra jechuudha. Garuu ganaadha kun kutaa tokkoffaa isaati kutaa lammaffaa isaa kan gurraa hin qaba harkaa hin qaba ganaa isin hojjedha jechuudha. Harkaa bifa duratti isin argisiisanii nagaa ta'a.